عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن هردوتو تخنيا إيجا جياران تنا كم بيك كمتيجا أكما مقالات درد آخر ستيسكا جولي يتامادي فتا بيتا ترتي حرمات اللي أنسني أكسمت اللي هرر أرمو بإدون أركمنو قنبل شتي أركم قنبل شجع أكما بينوتي بيا سيناتي في أكسمتيس سينا غرغرا إتوجتمو بيكم قنبل شقي ستي جياران تنا نمشانيف جلا غبا شاشا غدوداف اسيت ارغمني جرا ايغا نموني فيديو تنلالت هندي خيسنو غمچودان شير غودا اكن اوردفتن لا فيديو غرتي خبجان اسين غافنا فانتوا كانغايا بيندندايا ربي ولمبكنها بيندندايا ربي ولمبكنها بيندندايا ربي ولمبكنها hangam yo pagatus Rabbi gargar sifata andada batahu yo ardi muru futuran terkampeta agar sana tahu Rabbi kharata au itu nabgutin jingoi tetiata au itu nabgutin jingoi tetiata ربي ولمبكنها بيندندايا ربي ولمبكنها بيندندايا ربي ولمبكنها بيندندايا ربي ولمبكنها Baginya khatim Orju bandiriu Anak bidan kaba Khangal garsanas daw Ana bdihim muru Bakaya diham mangga Amas rabbin kaba Khanil ko nafta Jannatu nafja baisi Ya Rabbi moti Ifaqetin nafi mersi goita أتم النفقوتي هويتي عنده أتم النفقوتي من دنديا من دنديا من دنديا من دنديا ربي ولمبكنها من دنديا ربي ولمبكنها بيندندايا ربي ولمبكنها بيندندايا ربي ولمبكنها بيندندايا لا 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 بيندندايا لا 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 magaalaa guddoo dirreedhaa tayyamturraa magaalaa jaalalaa irraa dhufee asitti waan waliin nu qabee huccuu bituudhaaf hedduu galatoomfannee jirra. Okay, BK jaaniin isi BK magaalaa Ameerikaarraa bakka nuti rakkannee akka jiraannu rakkannee jirru akka rakkoo tanaas nu baasuudhaan bakka har'a beekame jira. Bakka Ameerikaarraa nu dhufuudhaan wanti kun nu gaggeeffamaa jiru guyyaa irraa kan. Rabbi jaa Rabbi haa qannu. Mee jireenyi ati irra jirtu yeroo ammaa akkamii? Onnoo ala bulla. Guyyaa waan harkanne nyaannee waan namni irraa nyaate fa'aa harkanne nyaannee bakka takka bulla bakka nuti isaanii boo akka kana keessaa bu'uu feena. Huccuu jijjiirannee bakka akka ilmoo namaatti nuti jiraachuu feena. Bikkee akka hin ji'amu akka dhufanii asitti nu qabanii namshan nu qabanii akka huccuu nu bitan du'aayii godhuuf qabna. Ala akkamii gala?
Alama baran duma bulle wana ma namni ranya tingane asama se jiraachu garda laganne. Walaikum salam. Akkam. Araba ye gammadde fakkaata uffata as harkatte mee alarra galaa jirta galuu kee kana maali hangamta maaltu si dhagaa? Bakka miskinummaa aluma galeetina waan nyaadus na ubra lalaaladhe gisee maqinaan bishaan haalaan tiifite baay'ee jala deemee dalagadhe qoonqoo nyaadhe akkasii jiraachuu jira. Bikki galtu akkam? Bikkiin galus barandaa. Barandaa qabbanarraa Abbanarraa gisuma luukuma keessa bulleeti. luuqaa keessa. Waan ijoollumaa uffadhe ijoollumaa wajjin akkasii bula. Xiqqaati ilmoo hedduu xiqqaadha maaltu manaa si baase? Amma rakkadheetuma manaa fi Wallaahi. wallahi Jireenya akkamire? jireenya laafuma ammaasis ummaan tiyyaa fi abbaan kiyya daaniituma ummaan tiyyaas heerumteetuma dhaltee jirti abbaan kiyyaas fuudhee dhalee jira. Bakka ummaan tiyyaas eeguudhaa beekte isaanuma lamaan gidduu isumaan deddeemuutiin bakka ijoolleen saayiba kiyyaa beekte hojii galleetumaan alumaan jiraadhe barantumaan bula. Barandaa jedhaa jechuudha. Sababa warri kee ummaan teessis deemtee nama biraa fuuteef abbaan keetis nama biraa fuudheef jecha kana jidduutti bilchaattee manaa baate. Nama nyaatas kan nu dhabee. Nama nyaatan kan nu dhabee amma yooniin isii bira dhaqees qoonqoon harkadhu bakka uuma namni irraa nyaatee nyaadha. Ammas akkoon iji takkaas ni itti eeguu takkaas biraniin dhaqa. Isiin nama guddaadha isiin dalagachuus hedduu hin dandeessu. Amma gaa guyyaarraan tanaa obboleessa keenya biikee jaaniin uffata sii bitee uffata kana duuba gartee kophee irraa qabi samisharraa qabi shaasi godhe gammaddee. Gammachuu takkaan na dhageeme. Ammasis anis gizeen wanti jiruus amma gizeen asiin akkan deemus warra keenyaas hoggalinaan jiru sanumaafiin alaggalee jechuudha. Daawwattoota keenya akkuma viidiyoolee kana dura daawwachaa turtanitti magaalaa Dirree Dhawaatis akkasumas illee magaalaa Haramayaa magaalaa Harar ittis gaa gocha akkanaa kana gaa obboleessi keenya biikeen raawwatee jira namootaan harka qalleeyyii ta'an akkasumas illee ijoollee hararra galtuuf gaa waan garaagaraa godhaa jira. Kanaafuu guyyaarraan tanaa sagantaan teenya magaalaa Kombolchaa keessa turte. Akkuma daawwachaa turtan kanatti ijoolleenis rakkina isaanii dubbatanii jiranii nutilleen hanqa obboleessa keenya biikee nuti naa dhaabbatetti deebinee isaan kana laallu ta'achuudha. Namni keenya bikkuma jirtanii wal jajjabeessaa rakkataa keessan ollaa keessan jiru wal lallaalaa wal cinaa dhaabbadhaa wal qoqqoodinaa jenna hanqa sagantaa akkanaatiin tabiraatiin walitti deebinutti gaan nu turaasin jaalladha. Angaferi bayetus, angaferi ulfatus, akkaya dininga, angaferi diratu. Bufunate dumate, ufu baisus, ujuri khoifa, hurridan agogam,